Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanalii Abdul App. Gaaffii namoota baay'ee kan ta'e YouTubein keenya maallaqa nuuf kaffalaa hin jiru. YouTubein maaliif kaffaluu dhabe laata? Viidiyoon maxxansinee view ni qaba, like ni qaba, garuu nu hisaabaa hin jiru. Duwwaa lafa kaa'ee jira. Ka jedhu gaaffii baay'ee keessaan na dhufaa jira. Sirreessuun ni danda'ama kan jedhu eeyyeen dhibbaaf dhibbatti sirreessuun ni danda'ama. Waa takkitti rakkina hin qabu. Anis gaaffii keessaniif deebii isaa isinii qabadhee dhufeen jira. Haala salphaa taheen sirreessuu dandeenya. Google supportiidhaan dubbachuudhaan salphaatti sirreessina. Hi, good day. My YouTube account revenue has frozen. It's not increasing anymore. Can you check what is the issue? Kanaafuu namoonni YouTubein keenya waa ta'ee laata jettanii of dararaa jirtan waa takkitti rakkina hin qabu, ni sirraha, of hin cinqina. Haa ta'u malee irra deebitanii sirreessuun dirqama. Daqiiqaa xiqqoo keessatti kan isin sirreessuu dandeessan waan hedduu isinirraan gaafatu. Daqiiqaa xiqqoo keessatti daqiiqaa 5 keessatti waan kana sirreessuu dandeessu. Kanaafuu hundi keessanuu sirreeffachuu qabdu. Barnoota guutuu viidiyoo kana boru saatii kanatti isinii qabadheen dhufa. Turtii gaarii.